godina Booranatti qabeenya loonii dhibbantaa 10 baraaruu fi margi beeliin miliyoona 4.4 ol akka barbaachisu himameeti kan jiru. Godina Booranatti qabeenya loonii dhibbantaa 10 baraaruudhaaf margi beelii miliyoona 4.4 ni barbaachisa jedhamee jira. Hongee cimaa waggoottan 3 darbaniif godina Booranatti mudateen qabeenyi beeladaa miliyoona 7.2 keessaa miliyoonni 3 ol kan du'an yoo ta'u, beeladoota du'an keessaa dhibbantaa 85 loowwan ta'uun himameera. Loowwan afaan keessaa 230 baraaruuf hojjetamaa jiraachuu bulchaan godina Booranaa obbo Jaarsoo Boruun loowwan kanaaf ji'a 3 qofaa margi beeliin miliyoona 4.4 fi nyaanni kuntaalli kumni 135 kan barbaachisu ta'uu simaniiru. Hanga ammaattis kan dhiyeessuun danda'ame dhibbantaa 1 qofa ta'uu himanii jiru. Deeggarsi gahaa jiru kun hanga ammaatti haga yaadamee gadi ta'u loowwan kana baraaruun ulfaataa ta'uunis akkasuma dubbatamee jira. Galaalchituun keenya Muluu Akshumee immoo bakka sanatti kan isheen argamtu. Muluu akkam oolte mee yeroo ammaa kanatti loowwan kanneen baraaruudhaaf deeggarsi taasifamaatii jiru gahaa akka hin taane sila kaasnee turre haalli waliigalaa bakka sana jiru maal fakkaata? Tole galatooma dabalee fi obseeni akkam ooltan kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaa godina Booranaatti rakkoon hongee waggoottan 3 lakkoofse ammas miidhaa gurguddaa geessisuu itti fufeeti kan jiru. Hongeen kunis egaa rooba waqtii 5 walitti aansee rooba hagayyaa fi rooba gannaa jedhamuudhaan naannochatti beekamu dhabuudhaan kan ka'e hawaasni horsiisee bulaa beeyladoonni isaanii miidhaa hamaa keessummeessaati kan jirani. Akkuma seensa irratti kaastan hawaasa horsiisee bulaa kanaaf egaa qabeenyi loonii qabeenyi beeyladaa dinagdee isaa aadaa isaa eenyummaa isaa kan ittiin ibsatu waan hunda jechuu dandeenya. Wayita ammaa garuu sababa hongee rooba waqtii 5 dhabuutiin beeyladoonni isaanii guutumaan guututti haala jechuu danda'amu. Keessumaa beeyladoota keessaa beeyladoonni loonii harka 85 kan ta'an sababa hongee kanaatiin wayita ammaa harka harcaanii hawaasa horsiisee bulaa kanas baay'inaan gara giddugala deeggarsaa yookaan ammoo giddugala buqqaatota hongeetti walitti qabanii achitti deeggarsa garagaraa akka isaan eeggataniif sababa ta'aati kan jiran. Sababa hongee kanaan qabeenya beeyladaa godinicha keessatti argamu miliyoona 7.2 ol kan ta'u keessaa wayita amma waggoota 3 darban keessatti jechuudha qabeenyi beeyladaa miliyoona 3.3 kan ta'u sababa hongee kanaatiin du'aniiru. Beeyladoota kanneen keessaa harka 85 ol kan ta'u immoo qabeenya beeyladoota looniiti. Loowwan kunneen egaa wayita amma du'anii kanneen hafan keessaa harka 10 baraaruudhaaf hojiin hojjetamaati kan jiru. Hojiilee hojjetamaa jiru kanaanis beeyladoota harka 10 jechuunis 200 fi 30 kan ta'u baraaruudhaaf qaamolee garagaraatiin hojiin hojjetamaatiin jira. Biiroo Qonna Oromiyaatiin sanyii loowwan Booranaa baraaruudhaaf raanchii yookaan bakka baay'isaa fi horsiisaa loowwan sanyii Booranaa keessatti hojiin hojjetamaa jiru jira. Akkasumas hawaasa biratti ammoo kanneen hafan achumatti dhiyeessii margaa fi akkasuma bishaanii akkasumas nyaata madaalawaa beeyladoota kana barbaachisu qorichoota garagaraa dhiyeessuudhaan hojiin garagaraa hojjetamaatiin jira. Haa ta'u malee hojii hojjetamaa jiruun wanti dhaqqabaa jiru gahaa akka hin taanedha kan ka'u. Keessumaa dhiyeessii margaa yoo laalle loowwan harka 10 ta'an kana baraaruudhaaf margi beelii miliyoona 4.4 ji'oottan 3 dhufaniif kan barbaachisu yoo ta'u nyaanni madaalawaa beeyladoota kana barbaachisu kuntaala 135 kan ta'uun barbaachisa. Haa ta'u malee hanga ammaatti wanti dhaqqabee jiru harka 1 gadi akka ta'edha. Bulchaan godinichaa obbo Jaarsoo Boruu Faanaa Broadcasting Corporateetti kan himan. Kanaaf beeyladoota kana baraaruudhaaf ammas xiyyeeffannaa guddaa kan barbaadudha. Dhiyeessii bishaanii wajjin wal qabatees boottiiwwan bishaanii hawaasichas akkasumas ammoo beeyladoota kana bishaan dhaqqabsiisuudhaaf barbaachisu 115 kan ta'uun barbaachisa. Garuu godinicha keessatti kan argamu 18 qofa akka ta'edha ragaan arganne kan mul'isu. Maddoonni bishaanii 105 fi 9 ta'an barbaachisanis kanneen keessaa 109 kan ta'an sababa haaromsa dhabuu fi akkasuma ammoo hongee mudateen hammi bishaanii hir'achuu wajjin wal qabatee kanneen xiyyeeffannaadhaan hojii keessa hin jirre akka ta'ee fi dhiyeessiin bishaaniitis loowwan kana baraaruu irratti gufuu akka ta'e ka'eeti kan jiru. Walumaa galatti loowwan Booranaa beeyladootni kunneen yookaan loowwan Booranaa foon isaanii gabbina isaaniitiin beekaman har'a huqqatanii bakka baay'eetti wayita ka'uudhaa dadhaban in mul'ata hawaasicha keessatti. Kana malees ammoo kanneen jiran kunis nyaata gahaa dhabuudhaan xiyyeeffannaa addaa barbaadu. Tumsaa fi akkasuma qaamni hawaasaa hundumtuu waan danda'uun gargaaruudhaan
qabeenya beeylada loonii hawaasa kanaaf eenyummaa isaa aadaa isaa dinagdee isaa ta'e kana baraaruudhaan hawaasni kun akka inni roobni yeroo bees dandamachuu danda'u irratti hojjechuu akka barbaadudha kan ka'e waliigalaan odeeffannoo arganneen egaa qabeenyi beeyladaa miiliyoona 4.4 ta'u qabeenyi beeyladaa 200,030 ta'u marga beelii yookaan isidha miiliyoona 4.4 ta'u isa barbaachisa hanga ammaatti kan ga'e sanaa gadi yookaan ammoo harka tokko qofa akka ta'edha ragaan arganne kan mul'isu qabeenyi beeyladaa miiliyoona 7.2 ta'u keessaa wayita amma miiliyoona 3.3 kan ta'an du'anii birriitti yoo shallagamu kun gatii giddu galeessaatiin fudhatame jechuudha birri biiliyoona 33 ol kan ta'u hawaasichi sababa hongee kanaatiin dhabeera deeggarsa barbaada xiyyeeffannaa barbaada tumsa qaamolee hundaa barbaadan dhaamameeti kan jiru egaa kanarratti waan nuti hawaasa keessa sochoonee ilaalleen qabeenyi beeyladaa kun miidhaa hamaa keessa kan jiru ta'uu ilaalleerra kanaaf qaamni hundumtuu bira dhaabbachuu akka barbaachisuu fi hawaasichis iyya birmannaa dabarfachaa akka jirudha odeeffannoon arganne kan mul'isu.